Lift the Premier League trophy, and it just might be Arsenal. Bukayo Saka's corner. Kophaa miilaa Ingilandi keessatti bara 2004 seenaa kilabni kamuu hin qabne kan hojjete Arsenaal bara 2026 waggaa 22 booda shaampiyoonaa waancaa Premier League Ingilizii ta'uu isaa mirkaneeffate. Bara 2004 kaaba London irraa Arseen Wenger jalatti gareen abjuu fakkaatoo kan hin injifatamne kan harka hin kennine seenaa kan hojjete riikaardii kan cabsee mul'ateetii ture. Gareen sun seenaa miidhagaa kilaboonni Premier League Ingilizii hin qabne qalama warqiidhaan barreessee jira. Guyyoota 533 sa'aatiiwwan 12888 daqiiqaawwan 1773 sakandiiwwan miliyoona 46,396,800 taphoota 49 osoo hin injifatamin imala milkaa'aa taasisuun Invincible injifateetii jira. Waraanni Arseen Wenger Highbury hanga Old Trafford, Stamford Bridge hanga Itaad, Anfield hanga London, Villa Park hamma Wembley, Goodison Park hamma James Park, Vitality hamma St Mary ga'umsa isaanii mul'isuun qalbii jaallattoota kubbaa miilaa booji'anii jiru. Teerii Daani'eel Henry mootii dhukaastotaa sarara jifataa Arsenaal irratti dinqii hojjechuun seenaa galmeesse. Veeraan Rusaa taphattoota Arsenaalii leenjisaa maqaa masoo Profeesar jedhamuun kan beekamu Arseen Wenger taphoota 49 osoo hin injifatamin xumuruun Invincible injifachuu danda'ee jira. Veeraan sarara jidduu irratti Gilbaartoo waliin qindoomuun Yoonbergii fi Peerez qarqara bitaa fi mirgaa, Ashley Cole Peerez duubaan sarara ittisaa Arsenaal qarqara bitaa cufee dhaabbata. Loreen ammoo Kaampeelii fi Turee waliin qindoomee raajii dirree keessatti dhaloota hojjetanidha. Gareen sun garee kilaba kamiifuu hin jilbiiffanneedha. Garee osoo hin injifatamin taphoota 49 taphatee Premier League Ingilizii osoo hin injifatamin waancaa kan kaase Arsenaal. Invincible mallattoo injifannoo Arsenaal leegaasii leenjisummaa Profeesar milkaa'ina Teerii Daani'eel Henry hoogganummaa Veeraa seenaa qalama warqeen barreeffamee Arsenaal keessatti hojjetanidha. Seenaa miidhagaa kilaboonni biroo hin hojjenne kana Arsenaal erga hojjetee waancaa Premier League Ingiliz irraa waggoota 22 fagaate. Taphataan duraanii Arsenaal Mikel Arteetaa bara 2019 irraa jalqabee erga kilabicha leenjisuu eegalee Arsenaal kufaatii irraa gara ijaaramuutti, ijaaramuu irraa gara morkachuutti, morkachuu irraa gara waancaa injifachuu jira. Mikel Arteetaan Trust the Process jechuun deeggartootaa fi taphattoota isaatti abdii horee ture waggaa 22 booda Arsenaal gara waancatti deebisee jira. Arsenaal kaleessa galgala Manchester City Stadiumii Bournemouth Vitality irratti qixa ba'uu hordofee osoo taphni tokko isaafuu waancaa Premier League Ingilizii injifachuu isaa mirkaneeffate. Taphni Manchester City fi Bournemouth hawwiin eeggamaa ture qixaan xumuramuu hordofee guutuu addunyaarraa deeggartoonni Arsenaal gammachuun machaa bulani. Londonii hamma Finfinnee, Naayiroobii hamma Kampaalaa, Kiigaalii hamma Pretoria, Kaayiroo hamma Daakaar, Akraa hamma Abuujaa gammachuu isaa ibsataa bulani. Taphattoonni Arsenaal waggoota 22 booda seenaa kana hojjetan David Raya, Timber Ben White, Saliba Mosquera, Gabriel Hincapie, Calafiore, Lewis Skelly, Martin Odegaard, Martin Zubimendi, Eze Norgard, Michael Merino, Declan Rice, Gabriel Jesus Martinelli, Trossard, Kai Havertz, Bukayo Saka, Noni Madueke, Victor Gyökeres, Max Doumani fi Kepaadha. Kaaba London Fly Emirates itti abjuun hedduun dhugoomeera. Injifannoowwan hedduun itti milkaa'ee jira. Kabajni danuun istaadiyeemii kanatti gonfatamee jira. Mandara Fly Emirates irratti taphattoonni urjiin addunyaa kanaa dhalatanii jiru. Dinqiin kubbaa miilaa danuun qe'ee kanatti uumamee jira. Urjiiwwan kubbaa miilaa hedduun dirree kanatti injifannoon burraaqanii jiru. North London Forever, whatever the weather jechuun kilaba isaanii faarsanii jiru. Leenjistoonni falaasamaa, teeknika, tooftaa ga'umsaaf dandeettii kubbaa miilaa qaban Fly Emirates irratti seenaa hojjechuun leegaasii isaanii dhiisanii darbanii jiru. Arsenaal keessatti injifannoon injifatamuun kufanii ka'uun jiraatu sabdee kutachuun hin danda'amu. Never give up, never die spirit, North London forever, whatever the weather. Deeggartoonni Arsenaal kilabni isaanii waggoota 22 waancaa malee imalas jecha taphataa duraanii Manchester United Eric Cantona qabatamaan mul'isanii jiru. Kilaba isaanii irratti abdii horatanii jiru. Fuuldura isaanii gammachuun akka jiru fageessanii ilaalanii jiru. Leenjisaa kilaba isaanii Mikel Arteetaa amananii jiru. Jecha beekamaa Eric Cantona, you can change your wife, your politics, your religion, but never can you change your favorite football team. Jechuun jaartii jijjiiruu dandeessaa, ejjennoo siyaasaa kee akka feete gochuu dandeessaa, amantii kee gara barbaadde geeddaruu dandeessaa, garuu kilaba jaalattu akkamiin jijjiiruu dandeessa jechuun kilaba isaa yeroo kamuu akka hin jijjiirre hima. Deeggartoonni Arsenaal isa kana hojjettii kaniitii jiru. Waggoota 22f kilaba isaanii faana turaniitii jiru. Premier League Ingilizii mootii liigota
hundaa tapha hawwataa morkii taphattootaa falmii deeggartootaa diraamaa dirree keessaa hokkora tapha jidduu arrabsoo deeggartootaa ga'umsa taphattootaa falmii leenjistootaa morkii hiikkaa kubbaa miilaa ogummaa kubbaa miilaatiin faayamedha. Arsenaal waancaa bara kanaa mirkaneeffachuu hordofee guutuu addunyaa irratti deeggartoota hanga mootummootaatti namoota siyaasaa hanga namoota biizinasaatti gammachuu Arsenaal qabaniif ibsaniiti jiru. Leenjisaan Arsenaal Miikael Arteetaan yaada shaampiyoonaa ta'uu isaa mirkaneeffachuu booda kenneen kun mirga keenya malee carraa miti tattaaffii fi amanamummaa taphattoota kooti akkasumas deeggarsa addaa ta'eef obsaan hojjettoota keenyaa fi deeggartoota keenyaatiin kana geenye seenaa haaraa hojjenneerra kun ammoo jalqaba qofa jedhe. Leenjisaan duraanii Arsenaal Arseen Wenger yaada kenneen Arsenaal iddoo isaa malutti deebi'eera tapha bareedaa fi hafuura kanaan shaampiyoonii ta'uu isaanii baay'ee na gammachiisa dhaloota haaraa injifannoo argamsiise kanaan boonna jedhe. Injifataan duraanii Arsenaal Teerii Daani'eel Honarii dhuma irratti waancaan sun gara Laandon kaabaatti deebi'eera. Taphattoonni kun morkee cimaa keessa darbanii kana gochuu isaaniitiif lafa isaan jiran dhufeen isaan badhaasa ammallee warra kan caalla jedhe. Leenjisaan City Pepe Guardiolaan ammoo Arsenaal baay'ee cimaa ture morkataa ajaa'ibaati waggoota muraasaaf hojii guddaa hojjechaa ture kun ammoo bu'aa tattaaffii isaaniiti badhaasni kun isaanii malaa Arteetaa fi garee isaatiin baga gammaddan jechuu barbaada jedhe. Araayee xiinxallaan kubbaa miilaa imimmaan koo ittisuu hin dandeenye waggoota hedduu booda gammachuu akkasii arguun baay'ee namatti tola gareen kun onnee fi hamilee qaba ture baga gammaddan jedhe. Muummichi ministeeraa UK fi deeggaraa Arsenaal kan ta'an Kiir Starmer akka deeggaraa Arsenaal tokkootti waggoota hedduu booda waancaa kana yeroo Arsenaal kaasu arguun gammachuu guddaadha. Har'a Laandon diimaa uffattee jirti taphattoonni Arteetaa fi deeggartoonni hundi baga gammaddan jedhe. Kantiibaa magaalaa Laandon Saadiq Arsenaal waancaa Piriimer Liigii gara magaalaa Laandonitti deebi'uu isaati baay'ee gammadee kun jireenya hawaasummaa ispoortii fi dinagdee magaalaa keenyaatiif dhiibbaa gaarii qaba jechuun yaada isaa ibse. Pirezidaantiin Ruwaandaa Pool Kaagaameen Arsenaal michuu keenya viisit Ruwaandaa morkii cimaa booda shaampiyoonii Piriimer Liigii Ingilizii ta'uu keessanii baga gammaddanii waancaan kun isinii mala jedhe. Wiiliyaam Ruuto pirezidaantiin Keeniyaa Arsenaal bara kanaa onnee fi kutannoo guddaa argisiiseera. Injifannoon kun deeggartoota ispoortii Afrikaa keessa jiraniif fakkeenya gaariidha. Gootota Laandon kaabaa baga gammaddan jedhe. Xiinxallaan siyaasaa Jawaar Mohaammed deeggartoonni Arsenaal baga gammaddan jechuun ergaa isaa miidiyaa hawaasaa irratti barreesseetii jira. Eega Arsenaal dilbata dhufuun caamsaa 29 waancaa Piriimer Liigii Ingilizii Crystal Palace wajjin erga taphatee booda kan fudhatu ta'a. Kun ammoo waggoota 22 booda taatee uumamedha.